Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah nagaa kiyya. Har'as gaaffii uummataa gaaffii namoota tokko tokko irraa ka'eef deebii kan ta'u tokkoo fi ijoollee Oromoo kanneen aad friendii na gaafattaniif jechuudha. Aad friendii akka Facebook kiyyatti hin godhinaadha. Maaliif friendiin isa guutuudha fuuchuu hin danda'u jechuudha. Osoo fuudhateeti ana natti tola jechuudha. Hordoftoota baay'ifachuun natti tola. Garuu hin fuudhu jechuudha hin taqabbalu. Kanaaf akkasumas immoo haala kamiin akka aappii kan keessan otomaatikii maaliif waan tokko tokko gadi buusa jettanii kan na gaafattan. Isaanan otomaatikii akka gadi buusu irratti hidhattanii jirtan haala kamiin akka irraa eeggattanii fi akkamitti aappii moobaayila kan keessan keessa jiru aaptaayidiitti godhattan jechuudha akka itti haaromfattan jechuudha. Yeroo aappii tokko haaromsitan waan haaraallee irratti arguu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf iimoonii nama onlaayinii irra jiru akkam isin jiraatte jechuudha. Tartiibatti tarreetti naqee dalgatti isin agarsiisa jechuudha. Onlaayiniin halkan kana jechuudha kan inni haaromsee ture iimoo jechuudha. Namni haaromsatan ni hubattu jechuudha. Onlaayinii irra nama jiru tartiibumatti dalga isinii naqa jechuudha. Wanni isin keessa deemtanii barbaaddan tokko hin jiru. Akkuma kana aappii tokko yoo haaromsitan waan haaraa irratti arguu dandeessan jechuudha. Aappii tokko haaromsuun tola miti waan adda addaa waan haaraa waan sharikaan yookaan dhaabbanni aappichaa itti hirkisu yookaan itti dabaluutu jiraata ta'uu danda'a jechuudha. Jalqabamee akkuma yeroo duraanii beeksisa kiyya irraa eegalu jechuudha. Beeksisa yeroo jedhu nama YouTube kiyya subscribe hin gooneef nama haarawaa YouTube kiyyaafis Facebook kiyyaaf haarawaa ta'e haala kamiin akka itti maamila kiyya tokko ta'u isin agarsiisuuf jalqabee YouTube keessan irra ni seentan jechuudha. Eega YouTube irra seentanii as bakka search kana irratti Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii dhiifama dogoggoran search godhe jechuudha. Kamaal jettanii search gootan haala kanaan jechuudha. Sana booda YouTube kiyya isa kana isinitti mul'ata jechuudha. Profaayilii kanaan isinitti mul'ata. Isarra ni tuqtan. Sana booda barreeffama subscribe jedhu kana diimaa kanarra ni tuqtan jechuudha. Barreeffama diimaa subscribe jedhu kanarra ni tuqtan. Achi booda mallattoo notifiishinii gurraattii kan akka wanni hin gadhiisu hatattamaan isin bira ga'u kallattiin isin bira ga'u taasisuuf jechuudha. Ishee kanarra ni tuqtan. Inni biraan Facebook kiyyas kan fireendiin isaa guute jiru haala kamiin follow gootanii akka fireendii kiyya tokkotti na hordofuu dandeessan. Please viidiyoo kanallee share waliif godhaadha. Haala kamiin akkatti na hordoftan isin agarsiisuuf maqaan kiyya maquma YouTube kiyyaan kan wal fakkaatudha jechuudha. Jaafar Kamaal. As bakka search kana irratti jechuudha nama Facebook kiyyaaf haaraa ta'eef search godhee isin agarsiisuuf Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Sana booda Facebook kiyya isa kana jechuudha. Isarra ni tuqtan. Eega asirra tuqxaniin booda jechuudha akka fireendii kiyya hin taane eega beektaniin booda namni fireendii kiyya taatan uumaatu miti jechuudha. Namni fireendii kiyya hin taane immoo follow jechuu jedhu kun garuu furmaata ta'a fireendii kiyya yookaan maamila kiyya ta'uudhaaf jechuudha. Follow isa jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Sana booda seefiresti kan jettu kanarra tuqtan. Seefirestiinis faayidaadha qabdi jechuudha. Waan isiniif dabarsu tokko akka kallattiin isin bira ga'u kan taasistudha jechuudha. Seefiresti bifa kanatti dhiistan jechuudha. Amma gara barumsa kiyya irratti yoon darbu jechuudha. Ijoolleen kan namni wal caala jechuudha. Namni wal caala kanatti amannee jirra. Maaliif moobaayilii keenya yeroo tokko tokko ofumaa isaatiif osoon waa gadi hin buusin ofumaaf gadi buusa jettanii kan na gaafattaniif akkasumas aappii karaa kamiin aaptaayidii yookaan haaromfachuu akkamitti dandeenya kan jettaniif jechuudha. Gaaffii kanaan kan wal qabatu jechuudha. Jalqaba pilaayistoor keessan ni seentan jechuudha. Pilaayistoorii irra ni seentu jechuudha. Pilaayistoorii keessan irra eega seentanii asirra ni dhuftan jechuudha. As bakka kana jechuudha. Bakka muraa sadii dalga muramtee jirtu kanarra ni dhuftan jechuudha. Sana booda as my app and games kan jettu kanarra ni tuqtan. My apps and games kan jettu kanarra ni tuqtan. Sana booda installed kan jettu kanarra ni tuqtan jechuudha. Installed kan jettu kanarra. Amma aappiin isin qafoo keessan irratti buufattanii jirtan bifa kanaan isiniif ba'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf aappiin Google Chrome kun haaromsinaan jechaa jira. Anamma mee Google Chromeen yeroo fudhata waan ta'eef aappii tokko haaromsee isin agarsiisuuf aappii feetan haaromsiisuu fi
Kan open jedhu kun haaromfamaadha jechuudha. Garuu kan appetite jedhu kun immoo haaromsiidha isiniin jedhaa jechuudha. Haaromsi isiniin jedha kan barreeffama kanaan isiniin bahu haaromsiidha jechuudha. Barreeffamuu kanarra tuqxanii haaromsuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf Gmailii kiyya kana haaromsuuf barreeffamuu kanarran tuqa. Kan open jedhu kan bifa kanaan isiniif bahu jechuudha. Haaromfamaadha. Open banii itti fayyadamii jechuu qofaadha. Garuu kan kana isiniif fidu immoo haaromsiidha. Update kan jettu kanarra yoo tuqxan jechuudha. Amma fakkeenyaaf Gmailii kiyya haaromsuuf isarran tuqa jechuudha. Bifa kanaan amma asitti argaa jirtanii ni naannawa jechuudha. Barbaadaa jira jechuudha. Haaromsuuf gadi buusuuf jechuudha. Ayya maaliif otomaatikii gadi buusa kan jettaniif immoo amma seetingii ni dhuftan jechuudha. Seetingii kanarra ni dhuftanii. Sana booda auto update data apps kan jettu kanarra ni tuqtan jechuudha. Amma kanneen wifi fayyadamtanuuf otomaatikii osoo isin hin haaromsin akka haaromsu kan taasisu yoo barbaaddan yeroo wifi fayyadamtan jechuudha. Osoo isin irra seentanii hin haaromsin akka ofiisaatiif haaromsu yoo barbaaddan filannoo kanarraa tuqtan. Sana booda yoo daataadhaanis otomaatikii isiniif haaromsuu barbaaddan ofuma isaatiif gadi buusee isiniif haaromsuu barbaaddan filannoo lammaffaa kanarra tuqtan. Gonkumaa ofii isaatiin akka hin haaromsine yoo barbaaddan filannoo keessan malee jechuudha. Ofii isaatiin akka moobaayilii kan keessan waa gadi buusee daataa kan keessan isin duraan xumurre yoo barbaaddan filannoo jalqabaa kanarra tuqtan. Argaa jirtan jechuudha. Filannoon jalqabaa kuni akka inni ofii isaatiin gadi hin buusne taasisa jechuudha. Akka gonkumaa appiin kan keessan ofii isaatiin hin haaromne kan taasisu ofiif irra seentan malee jechuudha ofii isaatiif hin haaromsu. Filannoo sadaffaa. Anama fakkeenyaaf filannoon filadhee jiru yeroo wifi irra seene tokkotti jechuudha ofuma isaatiif akka appiin kiyya haaromu taasiseetiin jira jechuudha. Wifi maaliif daataan na duraa xumura waan ta'eef jechuudha ofii isaatiif yoo irra seene daataan na duraa xumura yoo kanarra kaa'ee jechuudha. Kana sadan keessaa ni filattan jechuudha. Inda gatinaadha irra deebi'ee isin agarsiisuuf akka isiniif galuuf jalqaba seetingii keessa ni dhuftan jechuudha. Seetingii kana keessa ni seentan jechuudha. Sana booda asirra ni seentan jechuudha. Isa kana auto update apps kan jettu kanarra ni tuqtan jechuudha. Sana booda filannoo kanarra yoo tuqtan yeroo wifi qofa qabdan ofii isaatiif akka haaromsu kan taasisudha. Inni kun immoo gonkumaa ofii isaatiif irraan seenu yoo isin haaromsitan malee jechuudha. Akka haaromsine kan taasisudha. Inni kun immoo daataadhaan akka isiniif haaromsu jechuudha. Daataa yeroo fayyadamtan. Amma fakkeenyaaf an daataan fayyadame yoon kanarratti dhiise daataa kiyya na duraaf oofa jechuudha. Na duraa xumuruu danda'a. Kanaaf an wifi irra keeyyadheetiin jira jechuudha. Bifa kanaan aappii kan keessanis haaromfachuu akkasumas immoo waan haaromee jiru fakkeenyaaf waan haaraa yeroo aappii tokko haaromsitan waan haaraa irratti arguu dandeessan. Fakkeenya yeroo keenya jechuudha. Amma imoon jechuudha nama onlaayinii irra jiru bifa messengeraatiin isiniif fide jechuudha. Bifa messenjeriitiin gabaabsee isin agarsiisuuf jechuudha. Asitti jechuudha argaa jirtan asitti nama onlaayinii irra jiru fayyaasaa jechuudha. Nama onlaayinii irra jiru fayyaa jechuudha. Tartiibatti akka messenjeriitti isiniif fiduu danda'a jechuudha. Asitti isinitti mul'ata jedheetiin yaada jechuudha. Kanneen asoliidha nama piroofaayiliif waan garaagaraa gadhiisan suuraas ta'e piroofaayilii jijjiirrachuus ta'e kan isin agarsiisudha. Inni as gadii kun garuu nama onlaayinii irra jiru jechuudha. Asuma dalga deemtanii irra deemtanii barbaaddattan jechuudha. Nama onlaayinii irra yoonni isin akkasitti barbaaddan tokko hin jiru jechuudha amma booda. Bifa kanaan aappii tokko yeroo haaromsitan waan aappii sanarra jirullee jechuudha. Waan aappii sanarra jirullee aappii sanarra jiru waan haarawaa ta'e haala kanaan irra daawwachuu kanaaf video kana share waliif godhaa Facebook kiyya follow godhaadha YouTube kiyya subscribe godhaa dhaamsa kiyya jechuudha dhaamsa kabajaadhaan ani isinitti dhaammadhu jechuudha YouTube videoon kiyya har'aatis kanuma fakkaata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh